fadhabe horita mame Sanroro hite garati game Mal herreja mal dubbatame Kanjirum tabe jalalle tira Kopata hate ijahira Mal abdata me jiru atinya tira Kan patapate kadamudate Kairra hongawe wani abdate Mal odeyterra wan itamudate Wan itamudate Durkarayon bone kan arrajane Kan isni jiru buyan itidame Mal anannata bukun hodawame Uummanni Oromoo erga tuffatamee qaata ture. Biyyaa fi biyyoota ollaa keessattis ulfinni isaa akkaan saphlaa ta'aa jira. Sabni guddaan bal'inna lafaatii fi heddummeenya uummataatiin Afrikaa keessatti maqaa guddaa qabu kun maaliif akkanatti akka gad-aantummaarra ga'e gaafii namuu deebisuu qabu. Har'aaf kanurraa dubbatuuf kaane gaddaa fi gadadoo roorroo fi gidiraa baqattoota Oromoo biyya Yaman jiran keessa ga'e tokko haga tokko tutuquufi. Akkuma yeroo adda addaatti sagantaa raadiyoo kanaa keessatti gabaasaa turretti barri dabree fi barri kunis miidhaa dahattoota Oromoo irraa daran hammisaa jiran. Ji'oota 10 dura hiriirri mormiidhaa kan lammiiwwan Oromoo waajjira UNHCR duratti magaalaa galma mootummaa Yaman sanaa keessatti jalqaban haga ammaatti hin dhaabanne dhageettiillee hin arganne. Mormii san keessatti baqattoota hedduutu du'e. Dubartoota hedduutu kanarratti da'e. Namoota hedduutu dhukkuba qaamaatii fi sammuutiif saaxilamee wal'aansa malee kanarratti hafe. Yakki kun martinuu hanqatee gidiraan dhiheenna kana daa'imman lamarratti hojjetame daangaa malee naasisaadha. Afaaniin himuun jechootaan ibsuun namatti ulfaata. Suuraalee daa'imman saniituu ijaan laaluun curaasuu kaneessa onnee madeessa nama naasisa. Tuffatamuun ummata saba kanaallee gad fageenyaan suuraa kanatu mul'isa. Namoota suuraalee fi gabaasaa san intarneet irratti hin arginiif daba raawwatame san haga tokko tuttuquun barbaachisaa ta'a. Bakki magaalaa sanaa kan baqattoonni Oromoo keessatti gaagamaa jiran sani. Ijoollee dhiiraa kanneen umriin isaanii gara 3 yookaan 4ti. Yakka isaan irratti geessifame namoota nu dhagaa jirtaniif himuun waan nurra jiruuf malee waan afaan namaa jedhu miti. Barri bara fafaati, bara faallaati. Dhiiratu dhiira akka isaa gudeetu jalqabe. Silaa nama biyya hin qabne keessattuu saba tuffatamerra balaan hin geenne hin jiru. Haadha warraa dhiisanii abbaa warraa gudeeduun jireenya ilma namaa keessatti waan kanaan dura dhaga'amee miti. Sanbiraayyuu dabranii daa'imman maalummaa waan irratti hojjetamaa jiru sanuyyuu addaan baasanii hin beekne gachiibsanii akka beeyladaatti itti taphatuun gocha garjabinaa ka bineensummaati malee dhugumatti fedhiin sanirraa nama guutamu jiraateeti miti. Garuu nama biyya ambaa jiru hundumatu irratti roorrisa, doofa maratu irratti hobobsa. Yakki kun lammiiwwan Oromoo kanneen intarneet irratti suuraalee san argan baay'ee dallansiise. Hawaasni Oromoo Waashintan DC kaleessarraa kaasee sochii jalqabee jira. Baqattoonni ergaramaan gubataa jiran sun akka gargaarsa argatan, daa'imman miidhaan irra ga'e sun akka wal'aansaaf guuramu tattaaffii gochaa jiran, irratti illee dubbataa jiran. San malees gochi sun akka gurra hawaasa addunyaa seenu iyyannoo qopheessuudhaaf yaada qaban. Nus odeeffata gayaa akka isin argattaniif jecha baqattoota Oromoo biyya Yaman keessaa namoota koree akka dubbisnu qopheessan qunnamtii telefoonaatiin kunoo dubbisuudhaaf amma nu wajjin jiran. Obbo mee dura maqaa keetii fi itti gaafatama koree baqattootaa keessatti qabdu nu himi. Galatooma
carraan argachuu kiyyaa fi maqaan kiyya Usmaan Galatoo Dullee jedhama. Baqataa magaalaa Yaman sana keessatti amma Oromoo hiriira baatee magaalaa Yaman sana waajjira UN hojjetuu fi gaheen kiyya durataa bakka kanaati. Obbo Usmaan durataa ta'uu keetiif gartee haala hedduu quba qabda jenneetiin amannaa asiin durallee raadiyoon sagalee Oromiyaadhaa waa hedduu dabarsee rakkina achi jirurra amma har'a keessi waamuudhaaf sababaa naa ta'e akkaataa gabaasaa nu ergitaniirraa hubannetti daa'imman babbareedoo obboleeyyan walii ta'an irratti yakka hojjetametu qalbii nu cabsee mee dhageeffattoonni raadiyoo sagalee Oromiyaatii fi ammas uummanni Oromoodhaa ka booda raadiyoo kana dhageeffatu akka hubatuuf jecha maali mee nu ibsuu dandeettani rakkinni daa'imman sanirra gahe maali? Kana ani bal'inaan akka gahee kiyya si himetti rakkina bakka kana irraa illee rakkina ijoollee tana irra gahe irraa illee si himuu fi wanni akkana kun magaalaa Yaman sanatti baqattoota Oromoo irratti akkasuma waan haaraa miti. Amma inni irra raawwanni nu ta'e mucaa ammaa sagaleen isaa daa'ima umriin isaa waggaa 3ti. Kun omee yoo gaafataniif yoo haasofnuufillee dhaga'uu ni dandeessa. Daa'ima dubbachuuf waa haasa'uu hin dandeenye roorroon akkana kun irratti dalagame. Kanaaf jennaan mucaa kana waajjirri kunii fi mootummaan Yaman mana yaalaa fidanitti hordofee waan kana addaan baafachuu fi bakka dhaqetti naan eeyyamne akka mucaa kana hubadheeti rakkina isaa kana irraa gabaasu naan eeyyamne dirqamaan waan natti jiruufi dirqamni waan natti jiruufi seenee mucaa kana mana yaalaa sanitti irraa hubadhee jira. Gochi akkanaa kun waan dhagahameellee hin beekne aadaa keenya keessatti illee hin beeku. Ilmaan Oromoo kana waa akka itti ilaalaniif akka itti caqasaniif akka itti bira dabran garuu anaan agarsiisa mucaa daa'ima umrii hagana guuteetiin irratti raawwatame daa'imni socho'uu waasa tokko wanna jechuu hin danda'u amaliyaa isa lammaffaa guyyaa har'aatii fi mustashfaa jumuurii jedhanii kan mootummaa magaalaa Yaman sanaa keessa guddaatu jira achitti amaliyaa guyyaa har'aa kanaaf godhanii yeroo saniifis dirqamni waan natti jiruuf achitti argamee mucaa san yeroo amaliyaa godhanii baasan sarjarii godhan jechuudha. Garuu waraabuu fi mucaa san wanna godhuu hin dandeenye. Amma isaan achitti mana wal'aansaa sanitti amma mucaa kana agartanii sarjarii jechuun baqaqsanii amma qaama isaa kana qajeelchuudhaaf waa godhaafii jiran jechuudha. Daa'imni kun silaayyuu beekee hin dubbatu akkamitti gochi kun dirree bahuu danda'e? Daa'imni kun akka nama tokkooti itti dhattee yoo dhiyaattee maal taatee maal tokkonatti godhe yoo jedhanii Yamanii jedha waan san waraabee sila isin dhageessisa. Naan eeyyamne waajjirri fi mootummaan illee huccuuccaa waan nurra jiruufi naan eeyyamne malee daa'imni maal tokkonatti godhe abbaa maal taatee yoo ati jetteeni hinima Yamaniitu akkana na godhe siin jedha. Waan ajaa'ibaati. Kanarratti ammasii waraqaa ragaa kan mana yaalaa sanirraa akka bahuu jala deemaa jira yoo waan danda'amee baasu ta'ee hin baasaa yoo hin dandeenye ta'e ammoo waajjiratu ukkaamsaa diinagdee akkasiillee hin qabu gahee akkasiillee hin qabu daa'imni garuu gochi kun irra raawwatamuun dhugaa dhibbatti waan irratti raawwatamee jechuudha. Dhugumatti amma asirratti obbo Usmaan ijoollee akkanaati irratti gochi kanaa ka humnaan dhiira tokko dhiira akka isaa akkaataa kanatti gudeeduun karaa baqattoota kanarratti asin durallee waraqaa keessan irratti dhaga'ee jira. Namoonni irra ga'ee akka jirutti himama. Kunillee hagamti akka dhugaadha. Dhugaadha. Nutii fi akkasii hime kanatti aadaafis hin qabnu hin beennullee garuu biyya tana keessatti wanni akkanaa kun tokko lama jedhamee waan lakkaa'amuu miti waan sanada isaanii kanneen baafnee mana yaalaa irraa waan finnee maqaa isinii dhoofnu ta'ee gurra qabatanii irraa jechuudha waan itti balaaleffatanii waan kun waan hin godhamaa jette namni bira jiruuf namni qaamaan argeef namni ijaan arge malee kun yoo akkana itti himnu dhugaa miti namni akkana akkam godhanii daa'ima akkanaa kana irratti akkana gochi akkanaa kun raawwatama kan jedhu hin jira garuu kun nuuf haarayaa miti. Daa'ima akkana kana irraa waan akkanaa kana godhutu baay'ee nu gaddisiise malee kun haarayaa miti tokko lama jedhamee waan hin himamne. Ajaa'iba dhugumatti gaa namni biyya ambaa yeroo hundaayyuu salphinnumatti irra gayaa dhugumatti waan hedduu nama gaddisiisu qaamni mootummaa yookiin jaarmayn mirga namaatiif yookaan mirga namaatiif falmu oduu tana ka dhaga'ee jiramu akkami?
akka wanni kun irra ga'eeni mucaa kana daa'iman tana fuunee dhugaadhaan nuti baqataa akka isinis beetaniitti waajjira kanatti iyyannee waajjirri kunis dhaqee hordofee eega waan kana argani ukkaamsuuf waan kana akka ol bahu akka baqataan biraa hin dhageenneefi ukkaamsuu yaalaa turanii kanarraa ammoo wanni isaan jedhanii xabii jechuun nyaataa fi dhugaatii irra sababa nyaataa dhugaatii hanqatee irraa daa'imni kun akkana ta'ee kan jedhu walafoo dhaabbannee wal mormaa turre waajjira UN'tiin. Mee yoo akkas ta'e fakkeenya mucaa kanaa dhaloonni mucaa kanaa isa qofaa miti namni hedduutu dhalata daa'imni hiyyeessis ni jira mucaa yoo fuula ilaaltu nama hiyyeessaa miti suuraa isaallee kaafnee isin erginee kanaaf fakkaata. Dhugaadha. Nama hiyyummaa fi wanni kun irraa bahu hiyyummaa fi waan kana ta'e nyaata hanqina nyaataa fi jedhan. Mee doktoroonni hedduutu jira itti wal gaafatanii nyaataaf wanni akkanaa kun hin taane waan jedhamu ta'e garuu anaaf ajaa'iba naa ta'e mee jira ka biraa mee akka fakkeenya isaatiin naa ka'a jennaan namni biraa hin dhabame anas sodaachisaa fi ukkaamsaan bakka sanitti ati roorroo nurratti oofaa jirta kan jedhuu fi itti dhiisee garuu waan akkasiitu jira nyaataa fi kanaan jedhan. Suuraa irratti ammootu gurbaan kun obboleeyyan na fakkaata akka suuraa irra jiru obboleeyyan lamaan wajjin jiran. Obboleeyyan isaati ijoollee nama sadii ijoolleen sadiin keessaa isa tokko xiqqaa haadhatu harkaa qaba. Isa guddaati irra guddaati miti kan itti aanu umrii waggaa 3ti kun ammoo kan irra silaa jabaa umrii waggaa 5. Ama ka 5ti jechuu kamiidhaan kun irra ga'e malee ijoolleen tun naguma. Katati. Mee yaa abboo kun bineensummaadha malee namni kun fedhii akkam ilma xiqqaa kanarraa guuttachuudhaaf akkanatti irratti akka raawwatan hedduu qalbiin nama cabsa. Mee isin haalli akkanaa kun argamuun ummata kanarratti kun ji'a 10 baatanii achi jirtan kana hagamta akka qalbii cabse mee akkuma ummanni nu dhaga'u beekuuf. Dhugaadhaan galatoomii hagam qalbii isin cabsee jechuu kan kee jireenyaa fi jiruuf jireenya gidduutti hagam qalbiin isin cabdee maali yaaddanii maaltu isin dhagamaa. Akka hin jirrettuuf laal akka hin jirrettu akkasii achi nu madaala malee hin jirraa fi jiruuf jireenya keessatti wanni akkana nama gaafatamaa hin gaafatamallee hin odeeffamallee hin jedhamallee yaa Oromoo akka hin jirre tokkotti nu laalaa hin jiruu hin qabnu dubartiin teenya hin kabajamtu nuti dhiiraa hin kabajamnu kanaan dura kun gochoota nurratti adeemamaa turetu hireen taatee waajjira kanaaf obbaanee mucaa kana argine malee kun takka lama jedhamee waan lakkaa'amu. Yaa ilmaan Oromoo nuti hin jirra jettanii gaafii akkanaa kanneen nu gaafachuu keessaniif ani ni gadda hin jirru namoota hin jirree fi akkaataan sun wanni nurra raawwatametti nu laala nuti baasii 10 as jirra dubartiin dubartiitti hin beekamtu karaa irra fincoofti daa'imni bakka kanatti daa'ima jedhamee hin beekamu hin tissina xiqqoo irsii karaa irraa maqee jennaan gochi akkanaa kun nurratti raawwatama kan jedhu halkanii guyyaas dhaabbannee ilmaan Oromoo tissina wanni kun akkamitti isini dhagame ka jedhu kanarraa hin jirru jiraanne akkuma sanan hin jirraa fi nuti dubbiftanii nu gaafattanii galatooma akka hin jirretti akka gurbaa mucaa daa'ima san irra raawwatanitti uf laalle nutiin kun. Dhugumatti waan hedduu onnee nama cabsa. Gara biraatiin mee obbo Usmaan kiyya dhugumatti akkuma tu jettee hin jirre jechuu nama dhiba maalii fi fafa agarteeti wanni akkana aadaa keessatti illee gara amantiitti illee taanaan fafa guddaadha. Asin duras dhiirotaa fi dubartoota irrallee haalli hamaan akkanaa akka ga'aa jiruu fi akka ga'ellee dhaga'ee jira quba qaba akkuma uummanni dhaga'uuf kana si gaafadhe. Mee amma gara biraatti yoo deebine ammootu dhiheenna kana hiriira keessan dhumnullee haa dhumnu jechuudhaan hiriira ji'a 10 geggeessitan amma ammoo itti deebistanii finiinsaa jirtanii. Gara kanaan amma jireenyi keessan hoo maal fakkaata mee walumaa galatti gartanii gaa amma asiin waan asii erginullee qaatan harkaa dhumee naannoo adda addaatirraa gargaarsa illee akka argataa hin jirre beeknaa maalumarra jirtamee akka namaatti mee jireenyummaan kun maal fakkaata akkuma namni dhaga'uufi beekte. Bareeda namni akkuma ati jettee jaala kiyya namni nama dhaga'ee yoo du'anis yoomaa seenaa hin qabdu nuti ilmaan Oromoo baatii 10 bakka kana jirru nama sagalii waajjirri kun qajeelatti dhufeeti waraana isaaniitiin nurraa fixee waan ati beektu dubartiin 15 bakka kanatti dhaltee sila dubartiin tun dubartii Oromooti. Oromoo eessa jirtan maaf qarqaarsi nurraa dhaabbata nu dhaga'uu dhabdammo nu arguu dhabdammo diinattuun iyyataa jirra addunyaa nu dhagaa jedhaa jirra daa'imman karaa kanarratti tiisiisa nyaatu ruuza lafa jige qottee nyaataa arti beeyaa ilmaan Oromoo teessan dubartiin tun teessanii miti karaa dhalaa jiru dubartiin 15 bakka kana dhalan dubartii 5 garaa irraa bahe
ilmaan Oromoo karaa kanarraa dhumaa jirtu ruuza jedhanii ruuza karaa irraa guutee gumaamaa keessaa nyaataa jirti. Karaa irra fincaanaa jiru. Dubartiin teenya dubartooma baatee aadaa silaa ilmi namaa qabu keessa baateeti raasatti utuu Yamaniin argitu teessee fincaanaa jirti yaa Oromo. Oromummaa yoo waan isinii dhaga'uun ta'e. Nuti hiriirri keenya ka boodaa kun ammoo jiruuf jireenya keenya ka duraaniitiin adda nutti ta'ee jira. Eega hiriira baanee alaabaa ol qabne nuti jiruuf jireenyi keenya hin jirra moo hin jirruu keessa jirra. Dhaamsi kiyya kana. Dhugaadha mee obbo Usmaan mee namni biraa akkasii bira jiru eenyu ammaan tanatti? Namni biraa kana bira jira dubartii wayii na bira jirti dubartii san dubbisaati yeroo booda irra carraa argadhe dhaamsa qabaan. Bareeda mee asumaa nama dhaamsa booda deebisee dhaamsa argatta mee itti naa kenne. Hello. Hello addeeti maqaa keetii fi mee biyya Yaman kan hagama turte naa himi. Maqaa kiyya Aashaa Yaasiin Shabootiin jaama. Yaman kanaas haasa'eessa turre oduu kana tanaan gad dhageenye kun bara 8 anuu jira. Rakkinni gaa eeguma asif baanee ifa bahee namni irraa hubatee isinillee hubachiisu jirra malee ka duraan oduu namni magaalaa keessa jiru dhuunfatti irra gayaa jiru. Ka kana caalu amma gaa utuu dirree tana baanee egaa asif baane kun bara baatii lama irruu bara guutuu jirraa deebisaa takkaas addunyaarraayis waan arkanne. Kanumaafuu gaa wanni isin geessa jiru kun ilmaan akkas godhansanii fi fakkii takkasii duraaniis dhiira gurguddoo irratti sadarkamaan godhan haa ta'u dhalaa irratti haa ta'u haalli kun waan waaree amigaa nuti barannee ofirraa obsinee sabriin dabarsuu jirra. Ammaaf ammoo jireenyi keenya karraa maayyiitii diinni keenyaa heddummaa ta'e rakkinni keenyaa heddummaa ta'e. Aashaa teenya mee dhugumatti meeqsanitti keessatti seenuu duratti daa'imman kanarra akkaataan irra ga'e kun mee maaluma akkamitti mee akkamitti maal irraa quba qabda mee ati waan amma irra ga'e kanarra akkamitti maal dhageetti? Wanni irraa quba qabnu abbaan ilmaan kanaa xiqqoo kawaa mataan ahiiti fuudhee odoo deemuuniiti iddoo ijoolleetti gatee wallaalee amma inni guyyaa 3 boodachi as bahee ilmaan kiyyanni qalanii je'ee baara gaan dhufee asin nu bira boo'uu jira qaleetii dheengaddaa bakka ilmaan jiran sanuu quban qabu yaani mataan isaan dalagu. Haadha biraa guuree deemeeni atinis tokkicha irraa xiqqaa hafuun isaa ganaa baran guutiin harkaa qabdiisan isii gaddiisee bakka tana dhufee asirraa kute. Ogaa asirraa kutu ganama kun ijoollee kana raale tana eenyu beeka jedhanii bilbilanii nutti himan yeroo ijoolleen teenya asirraa deemtee jettu. Akka ijoollee sanii fi namni asirraa dhaqee jirmachuu dhaqa kun waliin qunnamne sayyaalan silaagaa if jibbanii turma mata jabreessatti dhiibatanii isaan sanii wal qunnaman malee ijoollee hojii. Mucaan sun amma mucaan waggaa 3 naan jedhe obbo Usmaan amma daa'imni rakkinni akkanaa kun irra gahe kun ifatti bahuudhaaf dirreetti beekamuu isaa akkamitti danda'ame akkamitti beeke namni? Kana gaa'ellee rabbiitu jiruu isaanii tana qaanyii waan isaan hojjetan dirreetti isaan baasuuf kana hunde malee. Kana dura ijoolleen hangan takkaa tabaddee mataan dhabamtee jira. Ka duutee duutuu harkanii jira. Wanni isaan hojjetan waaree yaamiti. Ilmoo bara 8 tasanii olii ammuma ji'umamee ka dura oduma bakka tana jirru ilmoo dhalaata umrii nama 5 haala kanarra raawwatanii yeroota magaalaa keessan nurraa haferra. Lakkoofsa kanaa wallaahi kaakaniin kanaasan ijee addasii baasuun jiru badii harkana sun gochi isaanii hedduu woomataana hojjetan. Tasanii achi dhiirtii huccuu xiqqoo bisaan beeleeddu uffattee yoo deemtee qabanii tumanii irra ciranii yoo maallaqa harkaa qabaate irraa fudhatanii nyaatan mobaayila bereedaa yoo deemuun hin dandeenye dhalaan haala saniin tuftii keessa yoo xiqqisha namni keenya isaan irra bifaa yoo wayyaa ta'an qabishaan gosa kaarran naqan takkatti saamamuun arrabsamuun bifaan nuti uffachuun ish Somaalee ish Saree. Ish habashaa jedhanii oduma kana haala kanaan namni gaa Oromummaa keenya nu beekuu hin jiru. Har'a nuti Oromoodha jennee falmannee laphee dhawannee akka nu beekan jechaa duunuu saaduunuudhaan alaabaa ol qabnee hanga TV Yamaniitiin geenyu takkatti nutis murannee jechuudha. Mee adde Aashaa jireenyummaan gaa amma kun baatii 10 karaa gubbarratti daandii gubbarratti simintoo gubbaa rafaa jirtanii. Mee akkuma namni sin dhageeffatu kun quba qabaatuuf jecha mee jireenyummaan keessan maal fakkaata Aashaa? Jireenyi keenya waan namummaarraa baanee jirra. Aakhira bas namni hanga lubbuun keessa jirtu nyaataa dhugaatiis waan dhiisu mataas ol qabatee dubbatu waan dhiisumaaf nuti nama jennee deemna malee sun waa jireenyaa miti illeen adurree fi sarreen makamnee guddaafaa gubbaadhaa namni nyaachaa amma dumartiin bakka kana jirtu ta'e ilmaan harkaa qabdu hortee ilmoon irratti hin beelneef ganama salaata subii za'a 10 kaanii guddaafaa gubbaa
Aga bishaanii kana namni irra fincaan irraa naqanii walitti qabanii as deebi'anii gurguratan waan san yoo ta'e kan ittiin jabsiisuu dandeenya. Akkatti dooniyaan meeqoonni san gubbaa dhaabbatee jiru bakka sana keessatti mataa'amni naannoo keenya kana jiru jechuun manni sooraa kan naannoo keenya kana jiru namatti waa kan nu dhabee jira. Heddummina namaatirra hawlaa isaanii dura dhaabbatee harka isaanii laatu. Yaa obboleeyyan kiyyaa akkuma jirtanitti fayyaa ta'e nagayaa fayyaa bakka jirtanitti isin haa ta'u dhaamsiniin qabu kaniin iyyannaa isinin labsadhu. Hanga dandeessaniin nu gargaara hanga jirru yoo lubbuun jiraannu taate lubbuun jiruu dhabnaan silaa illeenuu nagayeetti sarrammatuma walii kadhatanii hanguma jiru namni yoo danda'e waa walii godha. Mee Aasha dhugaadha dhaamsa kana garteetiin namni si dhaga'u cuftunuyyuu gartee karaa raadiyoo sagalee Oromiyaa kanaa fi akkasumattis warri reediyoo kanallee karaa adda addaatiin dhaggeeffatanis dhaamsa kana dhaqqaba jedheetiin abdadhaa isaanis akka isin gargaarani garuu mee amma dhumarratti gara obbo Osman na deebisuu kan kee duratti amma keessattuu daa'imman kanarratti gochi raawwadame kun hagam takka qalbii ummataa kana cabsame daa'imman akkas babbareedan sayyoo laaltaniitiin ammas haalli akkanaa irratti dalagamee mucaan sun keessattuu suuraa namaatii alatti garteetiin qaamni isaa sun akkasitti dirree bahee yeroo argitan suuraa kana arginee rifannee jirra mee isin hoo waan isin dhagame waan isin qalbii keessa isin jiru dareema qalbii keessan keessa jiru naa ibsi. Yaa obbo Sa'iid keenya kana numa jenna garuu akkuma amma siin jeen namni jiru numa dubbataa jiraachuu jirra. Daa'imman kabiraa sodaa yoom akkana ta'ee nutti ol deebi'aa balaa makiinaarraa bahee balaa lolaa barana nu jala yaatu ta'a isin gardiisaa ture sanirraa bahe fuulduraaf fi roomaatu nurra gayaan nuti akkuma namaa ciisnee kaana malee waan abdii lubbuu teenyarraa qabnu hin jirru. Kanaafuu hanga dandeettii teessanii gawaan nu godhuu dandeessanii nu gargaara fayyaa isinitti haa ta'u dhaamsi biyya kanaa yoo. Jiraadhu Aashaa teenya obbo Osmaanitti na deebisii jiraadhu Aashaa teenya garbiin isin bira haa jiraatu haadhatti maalni godhan hin jiru maal haga dandeetti gaafala. Amiin warri nu gargaartanillee galatoomaa kan nu gargaaree hin jirrellee gurra banatee laalaan nu jirtu tun isaan laaleessitee oromummaaf nuuf haa falmatanii itti nu iyyaa obbo Sa'iid keenya galatoomii. Nagatti haadhatti nagatti Aashaa teenya. Obbo Osmaan mee dhumarratti gaa waan ergaan uummata nu dhageeffatu kana waliigalatti dabarsitu yoo jiraate kunoo hireesii kennaa ifuuf. Galatoomii carraa akkanaa kana naa kennuu fi obbo Sa'iid kiyya nu wajjinis ifaajaa jirta nu wajjinis dhukkubsataa jirta ani dhaamsi ilmaan Oromootiif qaba dhaamsi kiyya yoo waan gurra isaan seenu ta'ee fakkeenyaaf diinatti yoo iyyannee diinummaaf yoo nu jalaa dhagahuu dhabe yaa ilmaan Oromoo nu arguu dhabdamu. Nu dhagahuu dhabdamu sila maaliif nu jalaa calliftanii maaf nu jalaa diddanii ajjeechaa keenya kaduunu kanaaf namni gummaa ta'e na gaafatu hoo nuti namoonni as jirru kun waajjira UN afoo jirru nama sagaltu nurraa waajjirri kun fixe jennee isin iyyataa jirraa addunyaallee dhageessisaa jirraa haya nuti warroonni boodatti hafneellee warra dhumaatii qophiidha nuti shahaadaa qabannee jirra gumaa ta'e na hoo nyaattani gumaa ta'e na baafattani. Namni nu fixaa jiru kunoo isin himaa jirraa dhumaa jirraa nuti dhumataa jirraa beeli yoo nu fixe sila rabbiin irraa yooma rakkina qabu beelan nu fixe. Ka mootummaan waajjirri kun mootummaan ergee nu fichisiisaa jiru ka ammas sagantaa nu qabanii jiran ka ammas taadiida nu kaayaa jiran yoo hulaa tanarraa ka'uu baattan isin fixaa nuun jedhaa jiran yoo dhumannee yaa Oromoo daa'imni dubartiin diqqaanii guddaan bakka kana yoo dhumne nuti ilmaan Oromoo keessaa qoonni nu qabnu. Guma mateena nyaatanii guma mateena nu baasaniidha dhaamsi an qabu ilmaan Oromooti na akka dhageessiftuun itti dabarfataa ittiin dhageessisa guutummaatti dhageessisaa nagaatti naa jiraadhaati rabbi isin bira jiraatu Oromoolleen kaga danda'een bakka jiru malatti isin bira jiraata jedheetiin abdadhaa nagaatti obbo Osmaan isinii fi Aashallee nagaatti waan achi jirtan martinuu nagaatti.